Gumingayo bargada Borana soddom tokkeessoo jaarraa kudhan torbaan dur bagada daawwee gobbootiin hundeeffamte. Boranni Gumingayo nalaatti gumiilee gurguddoo hedduu wanni akka gumii seerichoo laayee simbir balali dibbee ol dallofaa qaba. Gumiilee hedduun akkuma maqaan isaanii garaagara hayyoon isaanis akkasuma. Akiyaat qorattoon seenaa fi abbootii gadaarraa odeeffanneet hayyoon Gumingayo hundeeffamteef dhaloota aadaa fi duudhaa ittiin dhalata akka hin irraanfannee fi yaadameeti jedhan. Gumiin tun ganna 8 keessa tokko ta'e. 8 gannaa yoo ta'an baalliin kennan haalleen hin fuudhu. Sirna dhalootaati. Gaaddis gumii dhufee caqasaa darra barata. Raaba dhuftee doorii dhuftee hoonnitu dhuftee wattu dhuftee arabboor dhuftee duub gumiin baate. Dubbiin jajjabduun akkasiilleeni hardhum gumii tanaan hiikamti. Gumiin tun gumiilee jiran irraa gumii hangafaa yoo taatu isinis walitti dhufeenya hawaasa cimsuu rakkoon hawaasa marii fi gaaddisaan akka furamtu gochuuf akkasumas immoo fal barbaaduuf gargaaraa jedhama. Abbaan gadaa Boorana duraanii Abguyyoo Gobbaa fi abbaan gadaa ammaan tan bulchoo marka qaban Abxura Jaarsoo faalleen tanum ragaa ba'an. Gumiiwwan akka Booranaatti hundeeffaman kunneen sababa tokkolleen armaan duras akka addaan citee hin beeknee fi ammas immoo addaan akka cituu hin dandeenyes himan. Gumingaayoo dhaabachuu hin dandeettu. Wanni hin dandeenyeef sirna dhalootaati. Waggaa 8 hin dabarsan. Afur irratti hin koranii aadaan isii qaratan maan deemu. Gumii tanirraa waan murtee gurguddootti eegama. Wanni sadarkaa miiloo dubbatanii jirti, wanni sadarkaa gosaa dubbatanii jirti, wanni achi bir dabre gaaddis Gumingaayoo waliigalaatti furamti. Gumichi seer Gumingaayootiin armaan dur murtaa'ee ture qajeelchuu fi seera haaraa baasuu fi fiixee gogeessanaan Booranaaf adduloota waliin mari'achuun seera haaraa baasuu akka danda'us itti da'an. Waan ardi jijjiiramuu malee. Armirratti man waan itti darachuu malan ardi itti daratan tanaaf hafuu hin dandeenyu wanni finni namni danda'eetiin irraan ta'an dhibanan qatan dhiballee waaquman nama hanqisa. Murtee gurguddoo gumiin tun dabarsitu seer dullachaa duri jiru inni mani seera haaromsuu malanillee yoo jiraate seerii daramuu maleellee yoo jiraate fiixee gogeessananiitti wal gaafate fiixee waliin teette. Waan walii galtee fiixeen aduloota yaamte adulootaatti himti. Seeraawwan jiran seera dabbuusaa gunufaa yookaan wal gargaarsaa wal dhabdee akkasuma hadhibii hedduu murteessuun hojiirra akka oolu fi Gumingaayoo gahee olaanaa qabaachuu siman. Dargaggeessilleen agumir maatu jira inu mirmaata. Gaaddis gumii dhufee caqasaa darra barata. Aadaa dubbatan, taariyyaa dubbatan, lubaa dubbatan, ta gosaa dubbatan, ta haaraa dubbatan, ta buusaa gonofaa dubbatan tan cufirra barata. In caqas dudduub taa'ee caqas. Raaba dhuftee doorii dhuftee hoonnitu dhuftee wattu dhuftee arabboor dhuftee nama wal dhibee waltiin araarsanii hiyyeessayyeetti hin dubbatan. Gumichi jalqaba marii isaatiin guyyoo 5 fi miiloo gosaa yookaan immoo marii jalqaba kan taayoo ta'u taansuun ammoo gosaan kan taayoo ta'u marii akka gosaaf miilootti kamuu dadhabdi immoo gar marii gumiitti ni deebisaa jedhamee eegama. Gabaas qindaa'eef kiyya bulee arda jila gaayirra.